ለጉራ አይደለም literally ስንጠብቅ የነበረው ይሄንን እድገት ነበር amma rakkoon jirtu kan mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii qofa keessaa barattoonni iyyaa jiran kana qofaa miti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee gochoonni amantiidhaa wajjin wal qabatan gochoonni sochiilee amantiitii fi sochiilee siyaasaa jedhaman tokkolleen manneen barnootaa keessatti akka hin gaggeeffamne akkasuma immoo shamarran hidhii tana diimeeffachuudhaan qeerransa fakkaattee nama dura tatteessu kana booda takkalleen manneen barnootaa keessatti akka wantoota akkasii hin fayyadamne wiigilee garagaraa irratti guuruu fi wantoota garagaraa artifishaala ta'an fayyadamuun akka dhoorgaa ta'e akkasuma ammoo dargaggeeyyiin haala kanaan rifeensa guddifachuun akka dhoorgamaa ta'e imaamati haaroonni ministeerri barnoota tibbana ifoomsee akka malee namootatti gaafii ta'eetiin jira gama biraatiin manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaadhaa tibbana waa'ee niqaabaatii fi hijaabaa ilaalchisuudhaan barattoota isaa kan akka malee bakkoota garagaraatti dhiibbaan irra ga'aatiin jiru ilaalchisee ibsa guddaa baaseetiin ture ibsa miidiyaaleedhaaf kan keessatti ammoo ministeerri barnootaa barattoota kiyyarraan dhiibbaa guddaa ga'aatiin jira waan kana saffisaan dhaabuu qaba jechuun gaafatullee haa ta'u waliif galle waan jiru Biraanuun Naggaadhaa dubbateetiin jira dhimma niqaabaa fa'aa walii galle jirra waan jiru dubbat በእኛ በኩል ከትምህርት ፖሊሲው ውጪ ምን ሰራው ነገር የለም በትምህርት ፖሊሲው ሂጃብ መልበስ የተከለከለ ነገር የለው ሂጃብ ማንም ሰው መልበስ ይችላል በንቃብና በሂጃብ መካከል ያለው ልዩነት ይታወቃል የሴኩሪቲ ኢሹ ስላለው ሰው ማንነቱ ሳይታይ ትምህርት ቤት ውስጥ መግባት አደጋ ሊፈጥር ይችላል በሚል ከሱ ውጪ በሂጃብ ደረጃ የተከለከለ ነገር የለም ይሄ የሚከለክል ደንብ የለም ይሄን የሚከለክል መመሪያ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ይወጣል ይሄ ኢሹ አይደለም ለምን ኢሹ እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለም ሌላ ምክንያት ከሌለው በቀር በዚህ በኩል የሙስሊም ወገኖቻችን ኃላፊዎች መጥተው ተነጋግረን ተወያይተን በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ አቋም ትምህርት ሚኒስቴር ያለው so ይሄን ያልተረዱ ካሉ እንዲረዱ ከነሞ ድሮቡቶኒ ማና ማሬ ዲሞታ እስላሙማ ኢትዮጵያዳ ዲማ ከነረተ ያከገባኒ ዴቢ ከነን ጋፈና ይቹ ደገመኑማኒ ከበጀምቶታ ጃልተምቶ ደገፈቶ ተገኛ ኢማመት ሃራ ጀደሚ ከነ ማልቱ አካ ከሰ ጅሩ ተከተካን ከኒን ጉረ ኢሲምቡቱ ታ ደገፈቻ ቱርቲና ወሊን ታይሳን አፌራ ከኛ Curriculum dadaba kanakkamma kana jiralum ka we need justice down Ministeri Barnota Samu Baratadonse kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya haaraa jedhame kana keessatti Biraanuun Naggaadhaa keessafuu barattoonni kutaa 9 irraa hanga ilaa kutaa 12 jiran jechuudhaan seerota babbahantu jira kan yuunivarsiitii irratti dhaggeey malee seerota haaraa kan barattoota kutaa 9 irraa hanga ilaa kutaa 12 barattoonni jidduu kana jiran hundi isaanii wantoota kanneen armaan gadii kana godhuu hin qaban jechuudhaan seerota mana barnootaa keessatti dhiyeenya kana ministeerri barnootaa raggaasisamee gurran isin buusa takka takkaanii wantoota kana qalbii takkaan dhaggeeffachuu akka qabdaniifan isin afeera Ega kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya Biraanuun Naggaadhaa barattoota yuunivarsiitii irratti yeroo 3 jijjiirama garagaraa fiduudhaan barattoonni itti dalanuu qofa osoo hin ta'in ammaan kana ammoo manneen barnoota ganda keessanii yookaan manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa keessatti illee dhoorgaawwan garagaraa kan kaa'ameetu jira dhoorgaawwan yookaan dambiiwwan haaraa ministeerri barnootaa dhiyeenya kana raggaasisee dhiironni rifeensa dheerina murtaa'e irratti gabaabsachuu fi barattoonni dubraa ammoo rifeensa uumaatiin ala yookaan wantoota akka wiigiitii fi huumaan heerii bareedina dabaluudhaaf shamarran fayyadaman akka hin fayyadamne dhoorkaa ta'eetii jira kunillee nayya waan bareedadha faaya bareedina garagaraatiif jedhanii wantoota garagaraa rifeensa irratti godhachuulleen akka dhoowwameetiin jiru ifa bayeetiin jira barattoonni uffata seeraa yookaan yuunifoormii gita hojii isaaniitiin madaaluudhaan jilbaa gad dabarsuudhaan hodhisiifatu akka qaban ifameetiin jira barattoonni yuunifoormii isaanii jilbaa olitti muratu akka hin qabne jilbaa gaditti yoo feete shamarran lafarraallee harkisuu dandeessee jechuudha maaliif jennaan jilbaa gad dabarsaadha hodhadhaa jennee jiran akka shari'aa islaamatti shamarran gad dheereffatee miilaa gad godhachuu danda'a garuu gituma dheerina keessaniitiin akka yuunifoormii hodhattan jedhaniitiin jiran egaa dubarri gudeeda yookaan tafaa agarsiisaa deemuun hin danda'amu dubarri gudeeda isaanii yookaan tafa isaanii agarsiisaa deemuun hin danda'amu keessafuu aadaawwan biyyoota garagaraa hordofuudhaan shamarran ammaan tana gurdii tana gabaabsatanii murataniituma yeroo isaan akkatti gatta'anuu bargaa qaamni isaaniitu ni mul'ata kanaafuu wanti akkasii sun dhoowwameetiin jira kun waan bareedaadha shamarran kofoo yookaan surree hodhisiifatuu hin danda'an wanni isaan uffachuu qaban qamisiidha jechuun gurdii godhachuu qaban gurdiin sunuu ammoo tatafaa olii osoo hin taane tatafaa gadii ta'uu qabdi ja'an jechuudha shamarran islaamaa ammoo akkuma baramee yoo feetan akka illee keessa illee hin mul'anne lafarrallee harkisaa deemuu dandeessa jechuudha gurdii ta'uu qabdi kofoo uffatuu hin qabdanii yookaan surree uffatuu hin qabdanii jechaadha gama biraatiin wanni tokko kan raggaasifamee sigaaraa xuuxuun dhoorkaadha alkoolii dhuguun dhoorkaadha jimaa qamamuun dhoorkaadha qorichoota sammuu hadoochan
fayyadamuu fi daddabarsuun illee dhoorkaadha akkasuma bilbilallee fayyadamuun dhoorkaa fi meeshaalee muuziqaadhaan wal qabatan eerfoonii dabalatee fayyadamuun dhoorkaa akka ta'e seerri haaronni kun ni addeessaa jechuudha. Gama biraatiin mana barnootaa keessatti sochiiwwan siyaasaatii fi seera amantiidhaa raawwachuun dhoorkameetiin jira. Manneen barnoota garaagaraa keessatti amma wanni kuni of dura rabshaa guddaa kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf waan kana sirriitti adda baafachuudha qabna. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya manneen barnootaa keessatti sochiiwwan siyaasaatii fi seera amantii raawwachuun dhoorkameetiin jira. Kana jechuun wantoota siyaasadhaa wajjin wal qabatan uffannaallee haa ta'anii wama fedhe haa ta'u uffannaas haa ta'anii gochoota fi jechootallee haa ta'anii wantoota garaagaraa kan siyaasadhaa wajjin wal qabatan gochuun dhoorkameetiin jira. Akkasuma ammoo amantiilee garaagaraati wajjin waan wal qabatan gochuun hin danda'amu. Uffannaa masqala ofirraa qabu, hijaaba, niqaaba, wantoonni akkanaa kun as jala jira. Dhoorkameetiin jiraadha ammoo inni jechaatiin jiran. Kana jechuun barattoonni islaamaa salaataa dirqama salaatudha qabu. Wayitiin salaataa wayita gahee mana barnootaa keessatti salaanni akka hin danda'amne ifoomaati jira jechuudha. Akka seerri kun agarsiisutti amantiidha wajjin sochii amantiiti wajjin wal qabata waan ta'eef salaatuun. Gabaabsanii wanni bira dabarsanii jirtu. Wanni kun akka malee of dura barattoota dhiibbaa irraan gahuu danda'a. Bakkoota garaagaraatti keessafuu warroota amantiilee garaagaraa jibban biratti dhiibbaa irratti uumuu danda'a. Waan jechuun namoonni tokko tokko yaada irratti kan nataatiin jiran barattoonni sochiilee amantiiti wajjin wal qabatan fakkeenyaaf salaanni salaatamuun dhoorgamuudhaaf deemee jechuun manneen barnootaa keessatti. Salaata uffannaan salaata mudawwara fa'aa uffattee akka tasaa gartee yoo manaa baatee achi dheeyiteetti achitti argamtee dhoorgameetiin jira jechuudha. Uffannaa akka gartee mudawwara, niqaaba, hijaaba. Haasaa tokko keessatti dhiyootan akka jee dubbatetti hijaabni uumaa rakkoon qabu garuu niqaabni jee. Niqaabni kan ijji qofti mul'atu kana garuu hijaabni kan gartee fuulli guutuun mul'atu sanii sanumaan qabu garuu niqaaba irratti waliigallee jira sheekotii teessanii maal jee dubbatee jiran. No. Amma dhaadannooleen garaagaraa kan dhagamaatiin jirtu hijaabas ni uffannaa niqaaballee ni uffannaa barnootallee ni barannaa ati nun dhoowwitu Biraanuun Naggaadha jechuudhaan Biraanuun Naggaa seerota gartee gadi jajjabeessee akka waan gartee wantoota tokko tokkoof tola oolu fakkaatee gama biraatiin dhiibbaa amantii irratti gochuudhaaf socho'uun isaa kun sirriidhaa miti jechuudhaan yaada irratti kan nataatiin jira. Seerri kun of dura barattoota miidhuu danda'a. Seerri gartee sochiiwwan amantiidhaa wajjin wal qabatan manneen barnootaa keessatti agarsiisuun dhoorgameetiin jira kan jedhu kanarratti jechaadha. Gama biraatiin wantoota duudhaa biyyaa hin taanetii fi alaa dhufan kanneen akka gartee tumaa qaama ofirratti tumachuudha. Waan akka gartee qaama ofirratti tumachuun akka dhoorgaa ta'e qaama ofirratti tumaa garaagaraa tumattee deemuun dhoorgaa akka ta'e ifoomeetiin jira. Biyya alaatii dhufee nuti aadaa nuti hin qabnu jechuudhaan himameetiin jira. Habiraa immoo dubbiin asii gaditti tarreeffamteetiin jirtu dubbii ajaa'ibaati. Shamarran keenyarra amma dubbiin ajaa'ibaa dhufte. Qeensa godhachuun hayyee abbo waan faashinii alaa dabalansan jecha. Barattoonni dubaraa ammoo qeensa isaanii dheereffachuun rifeensa fi hidhii irratti qalama dibachuun mana barnootaa dhufuun dhoorkameetiin jira. Hidhii isaanii gartee diimeeffatanii qeensa dheereffatanii rifeensa akka tokko godhanii nyaara muranii maal meekaappii garaagaraa dibanii walumaa galatti artifishaala waan artifishaala ta'e uffatanii maal goggodhatanii deemuun dhoorkaa akka ta'e jala muranii itti himaniitiin jiran kunillee nuwaatii miti waan bareedaadha. Waan biyya teenya keessa hin jirre aadaa nu fidaa jirtan jedhanii godhanii waan bareedaadha. Gama biraatiin ammoo ayyaanota faallaa duudhaa biyya kanaa deeman. Imaammata haaraan kun kan barattoota kutaa jalarraa hanga ilaa kutaa qolamaa qofaa miti kan yuunivarsiitiillee ni hammataa beekadha. Yuunivarsiitiillee ni hammata wantoonni gurguddoon fakkeenyaaf akka gartee shamarran qeensa akkana godhachuu maal godhachuu meekaappii dibachuu balaaqalaan tunneen ni hammatti. Dhiironni ammallee rifeensa dhedheereffachuu maal kunillee ni hammata. Shamarran wiigii uffachuu wantoonni akkana kanaan hanga kutaa qolamaa qofaa miti. Yuunivarsiitii keessallee ni hammataa jechaadha. Gama biraatiin ayyaanota faallaa duudhaa biyya kanaa deeman. Kanaan dura mooraa yuunivarsiitii keessatti gartee bifa ho'aa ta'een kabajamaatiin ture. Fakkeenyaaf Crazy Day jedhanii, Gentle Day jedhanii, All Day jedhanii, Baby Day jedhanii, Tomato Day jedhanii, Valentine Day jedhanii shamarranii fi jaalalloonni kabajatan. Akkasuma April Fool, Color Day fi Pijamaaf Day akkasuma wantoota hedduu duudhaa biyya kanaatiin ala ta'an kan biyyoota biraa irraa koppii godhuudha yeroo ammaan kana ayyaaneffatamaatiin jiru. Yuunivarsiitii biyya tanaa keessatti dhoorgaa akka ta'e jala muranii itti hima. Yuunivarsiitii qofaa miti manneen barnootaa sadarkaa tokkoof sadarkaa lammaffaa keessatti illee dhoorgamee akka jiruutu ifoomee jecha. Kunumaatii miti bakkuma seera gartee barattoota irratti waan hin taane fe'aa jirtan kanaan nu aarse malee kun uumaa rakkoon qabu. Wantoota duudhaa biyya kanaan faallaa ta'an kanaan dura barattoota yuunivarsiitiin kabajamaatiin turan kana booddee kabajuu fi yaaltee yoo argamte qarshii 100 takkaa fi qarshii 50 Itoophiyaan birra akka adabsiisuu danda'ullee dubbatan. Ajab! Ayyaana kana yoo kabajatte immoo qarshii 100 takkaa fi qarshii 50 baankitti galchuu fi qabdee jechuudha. Mootummaan tooftaa itti gartee nama karaa adda addaatiin qaxxa'u.
nama karaa adda addaatiin itti gartee wanta adda addaa irratti adabbii irratti godhuudhaaf ta'u aboo mootummaan numa rakkina hamaa keessa jirammoo karaa adda addaatiin akkaataa itti nama kana mala godhee horii irraa guuru numa tolfate immoo haayame itti fufuudhaan gochaawwan dhoorkaman kana kanneen raawwatanii argaman irratti tarkaanfiin seerallee akka fudhatamuu danda'u himaniitiin jiranii tarkaanfiiwwan salphaadhaa hamma tarkaanfiiwwan laalessaadha kan fudhataman yommuu ta'u tarkaanfiiwwan kunneeni tarkaanfiiwwan sasalphoo kan hordofsiisan badiiwwan kanneen akka rifeensaatii fi qeensaa shamarran qeensa dheereffachuu qeensa qaxxalachuu jechuudha beeka qeensa qaxxalachuutii fi dhiironni ammoo rifeensa isaanii yeroo murtaa'eef sanitti gabaabsachuu dhabuudhaan wal qabatu wanni kuni gama biraatiin ammoo kompiitaraa fi pilaazmaa manneen barnootaa dhimma biraatiif fayyadamuun mooraa dhaabbilee barnootaa irraan utaaluu mooraa dhaabbilee barnootaa jalaan luuquu mooraa dhaabbilee barnootaa irraan utaaluu mooraa dhaabbilee barnootaa jalaan luuquu sirnoota yookaan ayyaanota barbaachisoo hin taane kanneen olitti eeramaniitiin turan san kabajuu mallattoowwan garagaraa nafa ofii irratti yookaan waan akka taatoodhaa tolfachuu sochiilee amantiitii fi siyaasaa gaggeessuu fi waltumuun badiiwwan jajjaboo jalatti ramadameeti jira. Sasalphaan waan akka gartee shamarran qeensa dheereffachuutii fi qeensa qaxxalachuutii fi dhiironni ammoo rifeensa dheereffatuuti. Sasalphoodha badiiwwan sasalphoo jedhaman. Badiiwwan jajjabooni kompiitaraa fi pilaazmaalee garagaraa manneen barnootaa keessatti dhimma biraatiif fayyadamuu mooraa dhaabbilee barnootaa irraan utaaluu mooraa dhaabbilee barnootaa jalaan luuquu sirnoota yookaan ayyaanota barbaachisoo hin taane olitti kanneen eeraman san kabajuu mallattoowwan garagaraa qaama ofii irratti wantoota akka taatuutii fi kana fakkaatan tumachuu sochiilee amantiitii fi siyaasaa gaggeessuuf ilaalama sochiilee amantiitii fi siyaasaa gaggeessuu wanni kun xiinxala gahaa barbaada sochiilee amantiitii fi siyaasallee numaatii miti ayyee siyaasaaf irraa dhiisa ta siyaasaa san dhiisa garuu sochii amantii hoggaa jedhan akka islaamatti islaamni ummanni islaamaa waan kana adda baafadha adabbiilee gurguddoo nama adabsiisuu danda'a akka seerri kun ammaan tana jedhutti jechuudha sochiilee amantii ka jedhu namni hijaa garagaraatiin barattoota islaamaa har'a tarkaanfii garagaraa fudhachuu mara barsiisonni garagaraa barattoota islaamaa har'a miidhaa fiduu danda'an maaliif sanuu wanni kun akka malee gartee warra yakkoota gurguddoo seera ammaan kana bee kana jalatti kan ramadaman jecha waan kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha kanaafi waan kana sirnaan hubachuun akka malee barbaachisaadha sochiin amantiidhaa kun salaatu ni hammata uf dura ni hammata jechuu danda'an amma seera keessatti tumatanii jiranii kanaaf salaataa miti kan nuti baannu jechuu dhabuu danda'an ammaan kana ammatti salaataa miti kan nuti baannu hijaabaa miti kan nuti baannu niqaabaa miti kan nuti baannu niqaaba isteeta dubbatanii jiranii niqaaba istireeta dubbatee jira namichi niqaabni waliigallee jaayinuma warra sheekota gurguddoo moota islaamummaa kana wajjin waliigallee waan kana goone hijaabni hayyamamaadha humaa rakkoon qabu garuu niqaabni akka dhoowwaa ta'e kanarratti ifaan ifatti waliigallee waan jedhu dubbatan garuu inni maree bakka bu'oota dhimmoota islaamummaadha dhiyeenya kana ibsa baaseen wanni kun gartee barattoota keenya irratti gochaan taa'ee deemaatiin jira barattoonni keenya gartee doorsifamuu sababa amantii isaaniitiif doorsifamuu hin qabanii dhiibbaa garagaraa amantii irratti deemaa jira waan kana ministeerri barnootaa akka nurraa dhaabu jechuudhaan ibsa jabaa baasaniitiin turan tibbana haa ta'u garuu seerri ragga'eetiin jira waan kana garuu sochiilee amantii isa jiru kana sochiin amantiidha namni amantii kan gaggeessu dirqama mana barnootaa dhufee amantii gaggeessuu fi miti garuu islaama waan taateef wayitii 5 salaata namni salaata yeroo gartee salaanni asriidhaa gahee namni salaatuudha qaba salaata dabarsuun qabu takka yeroo boqonnaa beetti illee taa'u salaatuudha qaba mana barnootaa mooraa barnootaa keessatti si salaatu akka sochiisan si gaggeessu yoo si argan adabbii cimaan sirratti murtaa'uu danda'a jechuudha kanaafi mootummaan waan kana keessa deebi'ee akka laaluu qabuu fi wanni kun callifamuu akka hin qabne namni hawalii dhaamaatiin jiru yeroo ammaan kanatti jechaadha. Kuni kana warreebuun walitti bu'uun wal loluun adabbiiwwan jajjaboo galatti kan ramadamanidha. Gulantaan adabbii isaa jaa haala sadarkaa barnoota barattootaati fi gulantaa badii raawwatameetiin garagara yoo ta'u badiiwwan ulfaatoon naamusa cabsanii argaman bu'uura seera idileetiin ilaalamee itti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'a jedhan. Dabalataan illee manneen barnootaa gaggeessituu malee barataa kamiyyuu simatee barsiisuu gonkumaa hin danda'amu jedhameeti jira. Gaggeessituu malee ni beektaa miti mashanyaa jettaniini mashanyaa. Manneen barnootaa gaggeessituu malee yookaan mashanyaa tokko malee barataa kamiyyuu simatee barsiisuu akka hin danda'amne irratti murteessanii jiran. Haaya badaboo tanaa jira gaabiraanuu juulaa tana isiniin jechaatiin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Dubbiin tun gartee keessafuu dhimmi gartee wantoota biraa waan babbareeda godhan fakkeenyaaf gartee ayyaanota hin taane baxraanummaadhaaf biyya biraatirraa koppii godhattee utaaluun maarree baalantaayinn dee kulluuf maarree haadha maarree dee guyyaa akkanaati guyyaa maarriyyooti jedhanii guyyaan kabajaa turan sun tilleen tana umaa rakkoon qabu waan bareeda isiniin jennaa baga dhoowwitanii
tagartee wiigidhaa san ammoo deemtee ijoolleen waan biraa fakkaataa dhuftee jirti wiigii dabalachuu hayyee tarifeensa dheereffachuu tanaa barataan maallaa hin qabne shigiree qarshii sumuuniitiin xuluq ofirraa godhee haddatullee numa danda'aadha hayyee sun rakkoo qabu barataan rifeensa dheereffachuu akka hin dandeenye irratti murteessanii jiran xiqqishollee jecha ji'a tokko dabarsuu hin qabu hayyee kanallee hedduu falmii irraa hin qabnu barattoota yuunivarsiitii irratti gartee wanni dabarsan maal jettaniin seeran taane dabarsan sun dhiibbaa barattootaati. Barattoonni falmachuudha qabdan waan san dhaabbachuu hin qabdan yoo addaan dhaabbatan rakkoodha. Tagartee ammoo maal jettaniin kun wiigii garagaraa dabalachuu meekaappii garagaraa godhachuu nyaara kuullatanii akka hin taanetti deemu bifa garagaraa bifa of jijjiirtee mana barnootaa keessatti argamuu hin qabdu bakka akka uumaa ta'etti. Ta uniformii sa'inillee yoo kalaaltan taate uniformiillee numaa seerri uniformii irratti beellee numaa waa dhiibbaa qabu miti garuu niqaabaa fi hijaaba shamarran islaamaa ta niqaaba uffachuu barbaadde uffachuu mirga qabdi mirga guutuu qabdi. Tagartee hijaaba uffatuu barbaaddullee hijaaba ishii uffatu mirga guutuu qabdi dhoowwuu hin qabdan tana abaddan isin dura dhaabban sochiilee amantii ta'ettan ammoo ummatuma muslimaatiif deemta malee namni sochii amantiidhaa gartee manneen barnootaa keessa agarsiisu kabiraan jiru ummanni islaamaa sa'aa salaanni gaheetti maaliif dirqama rabbii waajiba rabbii waan ta'eef namni sa'aa salaanni itti gaheetti mana barnootaa keessatti yeroo boqonnaatillee ta'u gabbee kararraa achi goree mooruma san keessa salaatuu dirqama qaba maaliif achi keessaa yoo deeme yeroo argatu waan ta'eef jecha sa'aan salaata itti salaatamu waan jalaa dabartuuf jecha kanaafi dubbiin tun keessa deebi'amtee ilaalamuu akka qabdu irratti hundi keessan akka hojjettan gamanumaan isin gaafannaa kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa waan akkanaatu jira quba qabaadhaa jechuudhaaf dhufnee waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isin jenna nagaan nuuf tura.